أستاذون نجر اللالي يسوس واقع كباجر فكنا في يسوس واقع كباجر ور أستاذا بتأمي تشكرنا واقع كباجر نمي يسوس يسوس هولا ده يسوس مالي ده جروني لا إله إلا الله يسوس هولا براني هولا واقع يوجد أميرة مجافتو يدا بر خنا هولا واقع يوم مجافتو يدا ما جرى بر ماركو وفي قفا يوسون تاني أمتما ولي كبه إنك كإسرائيل بيت لطفو بغوش بقى التراكم جده وف قفا يوسون تين أمتو مسلا اتيرغا مل هولا جليني بر امنم تو كريستيانو هولا نومن دون مل كريستيانو هولا انجنو كما مجام نجرو كنا هولا انجن ابام برباد دفيان هولا فين هولا يچو مرغا قبا غارونو يفوني هولا انجنو نما تكوني ربي ولقد كرمنا بني ادم كرب جدا ست المنامات هولا انجنو ثانك يو جدا تو ما كما انت اسلامت ربي سوره اسراء كيست ما جدا ولقد كرمنا بني ادم جدا بر ilma namaa kana rabbiin uumama hundarratti rabbiin caalchifnee jira bar uumama rabbiin uumee horiirra haywaanarra gaalarra farda waa meeqatu jiraami rabbiin irra caalchifnee jira jedhee dubbata akkamitti ilma namaatiin hoolaa jenna amantaa silaa ilma namaatiin hoolaa jettu waaqa ofiitiin hoolaa jettu ilma waaqaatiin hoolaa jettutu amantaa nama xiqqeesse moo amantaa ilmi namaa kabajaa qabdi jedhu namni hoolaa jedhamu qabu jettutu ilma namaatiif kabajaa kenne meelaani karaa hedduu filaaluu barbaachisa bar إسلام ندوء ترى مليل من ماتين هولان جد ما جابنا أسيت هولا جد أسيت هولا واقع يوجد كربين كواقع يوجد غرا دشيرا إرجع جد غرا الدنيا إرجع جد أسيت دينه غرا هولو تا إرجع ما جافة تجرا بار چالتو يا سريل جرمتون جرو بار ديجا هولي چاتين فيينه دومتي مال جرمتون ديجا هولي چاتي فيينه جدو هولا واقع يوجد كنا ما شافته جد أما أستاذ تسينه هولا جري هو جت شجرنا رجع شجري تنش شجرنا جنا كنا ركوا شجري تكوركون أما ركون غوردون كأما ركون غوردو سيت تيا أما ما لك كتبيتا يسوع فكنا فنوتي يسوع واقع متيجنا تلقوا شجرا ونزيكان ور كريستيان برا شجري غودا كتيا أما سيت مالف وفي كسر هولا ونفين جتانيف كنت تنش شجرنا نبرة ركوا تديكار قالوا أما ركون غوداني يسوع واقع براكبا gara abbaa kiyyaaf abbaa keessanii gara waaqayyo kiyyaaf waaqayyo keessanii deema jedhe nuti bakka kanatti waaqayyo qabamoo hin qabu yoo siin jenne ammasitti yookaan hin qabu irra rakkatta chigiri jechuun waan akkanaati amma yesus waaqa qabamoo hin qabu ati caaltu yesus fakkeenya mongeela yohannis 17 irratti ani gara abbaa kiyyaaf abbaa keessanii gara waaqayyo kiyyaaf waaqayyo keessanii jedha waaqayyoon akka qabu abbaan isaa abbaa keenya akka ta'e waaqni isaa waaqa keenya akka ta'e kan inni dubbate Yesus akka abbaan isaa abbaa keenya ta'e waaqayyoon isaa waaqa keenya akka ta'ee fi akka Yesus waaqayyoon qabu naman taati. Dhugaadha sirriitti yes. Akkasigaa. Okay Maarqoos 12 irratti ammoo yeroo namni barsiisaan tokko dhufee gaafate abboomin isin jalqabaatamii jedhee yeroo inni gaafate Yesus deebii deebise. Deebiin inni deebise maali? Israa'eeliyoon dhaga'ii jedhee namni dhufee isa gaafateen. Nama dhufee isa gaafateen yaa Israa'eeliyoon dhaga'ii gooftichi waaqayyo keenya jedheen. Gooftichi waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha jedhe. Barsiisa Yesus keessatti gooftichi waaqayyo kophaa isaa gooftaadha. Namni dhufee isa gaafate illee barsiisaadha. Yesus ammoo barsiistotaati. Barsiisaan barsiistotaatu gooftichi waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaa jedhe. Barsiisaa yeroo sanii fudhate barsiisaa yeroo ammaa maaliif didee lakki Yesus qofti waaqaa miti abbaan qofti waaqaa miti Yesus illee hafuurri qulqulluun walitti sadi maaliif godhuu danda'e. Warra ammaa kanatu waa'ee Yesus sirriitti beekamoo warra duriitu sirriitti beeka. Mee tana qofa nu ibsi amma. Yesus ni soba jechuun dandeettu ati. Nuti waan jechaa jirru Yesus hin sobne waaqa qaba. Namni yeroo san dhufee isa gaafate illee Yesus waaqa qabaachuusaa amanee jira. Warra ammaa kana maaltu amanuu dhoorgaa jechaa jirra nuyi. Takka nuti akka muslimaatitti rabbi waan Ciisaan nabi Allah Ciisaan dur ummata isaatiin dubbate rabbiin quraasaa keessatti yeroo suuraa Imraan bismillah 351 nutti himu inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduuh rabbii kiyyaaf keessan allaha isa qofa gabbara haadaa siraatun mustaqim jedhe karaan qajeelaan karaa kana jedhe karaa wanni jedhamu jireenya wanni jedhamu allahan qofa gabbaru rabbii tokkicha Ciisaa erga san gabbarudha karaan jireenya karaa kana karaan qajeelaan karaa kana haadaa siraatun mustaqim jedhe فاختلف الأحزاب من بين فلما ما جرى القرآن كست اتفاق فلما حس عيسى منهم الكفر أما اللي آت شنت مشهرتي فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله إليه قافته أوكي
akkuma isin macaafa keessatti Phexros yeroo sadii gane Yahudaan akkana godhe maali jettan kana yeroo sanitti warroota isa ganantu jira yeroo kufrii isaanirraa arga Ciisaan maal jedhe hin gaafate qaala man ansaar eenu namni tumsitoonni rabbii jennaanin qaala alxawaariyyuuna naxnu ansaarullah nuti tumsitoonni rabbiiti aamannaa billaahi allahatti amannee jirra hin ganne hawaariyoonni isaa hin dinne dhugaa jirtu fudhatanii نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون جدا الله تلي أمنا جرا مسلمون تتوكين رقابه جدني حواريون نس مسلمة تونتمن ربي وان حواريون تانس نتمه وان عيسى تيس نتمه جرا عيسى سورة ما إدارة الله وان إن دران متصابر سيس رب نتمه مال جرا دبت ربي قرآن كيستي لقد كفر الذين قالوا جدا عيسى والرب كفران الله يجون عيسى لني أنا قتامي عيسى نمو يسوس واجر يا بني إسرائيل يا أمة إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم حق عن قبرا مان الله ربي كيف كيس لي سوف قبرا إنه ما يشرك بالله جل الله وان براتو ديس نمني رب التواق انديس فيتو يسوس الرد بالي فيتو فروق القلو الرد بالي وما كم يرد بالي وان تكا ربتك انديس فيتو قبريل الرد بالي فيتو مريم الرد بالي وما تقول لي يرد بالتياتي لكن فن يو وان تقول رد دبلتي فقد حرم الله عليه الجنة جنة نما سنرت حرامة ارمناتي منورهم جهنم ناتيسوسا جهنم إبدا سيولي لاجل واقعيو كباسا قبرا مقابا موسينيس أبو من دراتي واقعيو درا كباسا واقعينا إسا يسرت الله فرطامي أفر فرطامي سادة فرطامي شانو كونن ديساتو واقعيو فكاتا كان كابني في كباسا واقع كتايقو فكان دباتو قرآن كيست الله ليس كمثله شيء الله لا إله إلا هو الحي القيوم هو الله الذي لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ربي قرآن ساكزتي الله فكاتا كان كمني كاكسا تقول لك كان جيري كان دبتو فكاتا تقول لك أبو ربين كان وان إسلام ما مرسيستو نوتي كان يجاجر أكم أبومي جل كبا كيستي موسين غفتش واقع يوكينيو كباسا واقع جيري أكا يسوس اللي مرسيسي ساني أكم يانس اللي كنا تربى رت اللي دبسيتي واقع يوتوكيش كباسا غفتا دا مالف قام براد دبلون برباچي سادا كي يجاجروني أوكي كان وان تيف waaqayyo kophaasa gooftadha waaqayyo hin nyaatu hin dhugu waaqayyo hin du'u hin mul'atu namni sagalee isaa dhaga'ee hin jiru jedhe Yesuus maanu barsee jira bar Yesuus ummata keessa dhaabbatee kana dubbate Yohaannis irratti namni sagalee isaa dhaga'ee hin jiru isas kan arge hin jiru jedhe dubbate deebi'e Xiimotewos irratti illee waaqayyo isa qofatu jiraatadha homtiruu isa dhiyaachuu hin danda'u jedha inni jiree bara baran jiraataa jedha homtuu sattuu dhiyaatuu hin danda'u akkamitti qaama tokko nama bira taa'ee nyaatee dhugee asitti garafamee waaqa nuun jedhan nu amansiisuu dadhabe takka dhalateedhaan waaqa dachiif samiin baachuu hin dandeenye gadaamessa maariyaamiin baatee nuun jedhan sammuu kennu nuun fudhatuni asumatti Maarqos 11 irratti yeroo Bitaaniyaadhaa deeman Yesuus hin beelee nuun jedhan barattoota keessaa inni kophaasaa beela'uu nu maal inni gaafii guddaa nutti haa kun asitti mukattii wayii fagootti argee firii irraa argadhaa laata jedhee bira dhaqee jedha wama fedhallee haa ta'u barsiisuuf haa jennu wama fedhallee haa ta'u mukattii takkitti irraa argadhaa laataan akkamitti ka'ee bira deema waaqa nuun jedhame miti waaqni akkamitti laataan asii ka'ee deema ka'ee mukattii birallee dhaqee homaa irraan arganne jedha eega wanta karaan argatin nu waaqummaan isaa kan Yesuus waaqa isa gabbaruuf maali waaqa goonuuf maali deebi Luqaas 10:8 irratti illee namni wahiyyaa barsiisaa gaarii jireenya bara baratti galuudhaaf maal godhuu qaba jedhee gaafate maaliif gaarii naan jette jedhee lole maaliif gaarii naan jette jechuun fakkeenyaaf Diineyaas maqaan hin qabne yoo na yaame maaliif akka naan jette jechuudhaan isaan lole eega naafi Diineyaas addunyaa kanarraa deemne booda waggaa 1,000 booda namni biraa dhufee maqaa hangaafa duraa Diineyaasiin maaliif naan jette dheen lolee sanii yoo namni na yaame sirriidha wanni kun sirrii miti Yesuus maaliif gaarii naan jettanii goofticha waaqayyo malee gaariin tokkollee hin jiru jedhee deemseef Yohaannis 5:30 irratti illee wanta akka godhuu hin danda'u jedha asitti okay akka macaafaatitti bakka meeqatti waan macaafa keessa barroofne barraa'e lakkoofne fixuu hin dandeenyu Yohaannis 4:9 irratti yoo argitee jiraatte maal jedhan seetitu maal jedhan intaloonis waan jetteeni akka ati nabiyyii taate si argaa nabiyyiin doon qaayal abbaatoቻችን በዚህ ተራራ ሰገዱ አቦቲን ደነ ገረጋራ ከና ገረጋራ ሰገደኒ እናንተ ሴተን ኢስን ጀተን ሰው ልሰግድበት የሚገባው ስፍራ በኢየሩሳሌም ነው ትላላችሁ አለችው በኪ እቲ ገረጋለሜ ሰገደሙ ቀቡ ከራ ኢየሩሳሌም ጀተኒ የሮሰኒት ኢየሱስ አንቺ ሴት ኢማኝኝ ያ ሙጨቲና ያ ምተሎ ናማኒ ጀደን የሮ ኢስን ገረጋራ ከና ገረጋልተኒ ሰገነቱ ዱፉፍ ጅራ ኢስን ከንም ቤክነፍ ሰገደኒ ኑቲን ከም ቤክኑፍ ሰገና ጀደ ኢየሱስ ጀደ
كان بيكون في سجن سجدوا سانو تبيجرا ماتيوس أفر الرتي كان سجدا مفواقة كشوف فيجتاي يسوع إيجا سجدا توري إني سواقف سجدا توري ماله يسوع سيطانا في سجن واقف سجد نوتي كاي تشاجر واقع يسوع سجدا سني سجدا سومي توري زكاة باسا توري يسوع كان هوندا بجافة كيسا جرا قرآن الرتي جتشم من عيسى يرو هاتي باتي ومتتين لفت جل كبر دبته مالي تكفر تورين دبته مالي ربي القرآن ساكستي فأتت به قوما تحمله عيسى بعد عيسى رفته أمتت يرو رفته قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا جلالين مالو ما يا مريم مالو ما نترفته من يرو سني مالف إسين دبرتي غاري توم بيكن خادم مسجد ربي أكسين ترتين بيكن أكسين دبرتي ساقالتون تيوان بيكنيف منافق نبقى جرون دا والغورتين وفي منافقان دفاني أتي دبرتي ساقالتون دبرتي كل ما انسبينا مالف علم يساف الدبا مالي جلالين نو akka muslimaatitti nama icoonya nama turte jenneen amanu nu akka muslimaatitti hinjiru wanna kaset okay maalif osoo icoonya nama turteen mu'jizaayun fakkaatu nama sa irraa ulfoofte jedhana yeroo nama hedduu keessa shakkii uuma wanni kun rabbiin akam takka akkasii qulqulleesse laali yeroo kaatee ummatatti hin dhufte maal jedha yaa ukhta haaruun yaa obboleetti haaruun maa kaana abuki imra'a sawi wa maa kaanat ummuki baghiyya haatee nama bada abbaan kee nama badaan turre haatiin sagaagaltuu turre waan kana eessaa fuutee nutti hin dhufte jedhaniin cinqamanii umman rabbiin ammoo isii ballama seensise isii ballama seense akkasiin hin dubbanne akka rabbiin daa'ima dubbisu jennaaniin faashaarat ilay gara daa'imaa quba qabde qaaluu yaa maryam laqad maal jedhaniin faashaq qaaluu kayfa nukallimu man kaana fil maadi sabiyya daa'ima gara bishuuqa amma dhalate bishaan amma dhalate akkami maal isaa dubbisnaa jedhanii jennaani maal jedhe dubbate rabbiin ciisaa dubbise qaala inni abdullah anin gabricha rabbiiti آتاني الكتاب كتاب لكن نجرا وجعلني نبيا نبي لنا قول جد جتشمان عيسى جل كبافان ساتي بيجو أنا قبر شربي تكنجر آتاني الكتاب كتاب إنجيل جل منا كن نجرا أكما جافت لي يود بستجرا تيسوس وانجيلو عن سرتي جتش سنجي تكون كان واقع سن إرجيتي ملكي يام يجاتون كنا ما في وان كانوا دبلات ريتشونا كنافو إتوفي مالدر إني عبد الله آتاني الكتاب كتاب لكن نجرا وجعلني نبيا نبي لنا قول جد نوتي يسوع كتابني كنا بيجرا نبي ربي تجاجر سانقفت دابن وجعلني مباركا اي سيو جنة جرانن بركه فما نقول جران ابارا مامتي نوتي كاي تجاجر يسوع ابارا مامتي اسني وري ابارا مي تجاجر انجرينا تجاجر اوكي وجعلني مباركا اي سمل اجرادو فدو اسرائيل كيس اجرادو بكو فرل اجرادو في نبي ابراهيم ديمو في غرا سميا قدو غرا فرل اجرادو ان بركه فما دا ربي بركه فما نقول جران ابارا مامتي جدي دبت ايش اللي اجراده واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا صلاه سجدوا زكاه باستي حاجه جرينك يا قلبك يا انجرت ربي نتنا يجرا وجعلني مباركا اينما كنت اوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي جلال اوكي والدك يفتل اولا ماتك يفتل اولا ربي نقول يجرا اوكي هونغا غانن غوني اكا بجافات جولالتي هذا انا انشيت يا انتلو جدي يا ما تريد بجافات نوتي أكاسين نامن نبي ربي تقولنا هذا في كم جرى فوري يا أنتلو جدي يا مجنّي أمن مالف يوحنس ديدا مرة تيود بستيجراته يا أنتلو جدي يا مجنّ إسينس نما تاكلتي إيه كنت فكاته نبيين تقوم في اللي هوته نبيين وحي عندما والرب ساجن دما أكمل هذا في أنتلو جدي يا ما كوني كم جرى في ديك إيسود كم جرى هذا حبّا في بر أبومي كوران كيس جرى بر يسوع أبومي تربو كوران كنا ولا ليه شو دنديتا هندنديتو أكمل هذا في أنشي سيتي نياما كوانتا سمالي فكان يجورا إتوفنا أمس ما أدري وجعلني مباركا أينما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا اتفوا برب ذلك عيسى ابن مريم كبرا قد دبتها يكون كاكالي دبتكون عيسى علم مريمي نالي علم مريم جري أمل علم ربي جري يامي ربي إيه ستلي ما ألف ربي علم كبكا علم ربي يوجد تنالوك أو مريم الرا غافز واقع يوجد أبا من مريم تايجورا كوال سمونا ما فرن نيجورا واقع يقول كلنا واقع يو جراتا برابراتي واقع يو موسينو أرجود النبي أفور التافور موسينو غافر واقع يو إفسات مولس موسينو كجميع كوفي غارس ولا تشيبته أكمل مريم ما صارت تبات جنّي أمان نوري نما سيسو بيتا نكانا واني نودي بيتا ميو أكمل مرباچي ساكوني وانت سمال لين مربا وانسبونا ما سيني كوني أوارا كنا كمل فرن نبي هيا ميرو أكفيت نور مسلم بدأ يورون جدا مي كنا كمل نو أمازيستان
ulfaatadha kun jechuudha. Nu ka'echaa jirru namni tokko gara islaamummaa dhufe Ciisaa kabajaadhaan waa'ee Maariyaamii kabajaadhaan okay kabajaadhaan akka gaarii barate jechuudha. Kabajaadhaan kabajaa kenneefi islaamummaan amantaa nabiyyoota hundaati. Nabiyyoota rabbi kabajaatti kenniti. Yoo gara macaafaa deemte gara kiristaanaa asin Daawit niitii namaa guutee nuun jedhan. Deebii ammoo Yesuusummaanuu hidda Daawit keessaa dhufe nuun jedhan. Asuma xabiibu Salamoon dubartii akkana geettu guutee nuun jedhan. Asuma xaa'oota gabbare nuun jedhan. Asumatti waa meeqa dalage nuun jedhan. Nabiyyii nuun jedhan. Asumatti Loot ilmaan ijoollee isaatirraa zumuutiin dhale nuun jedhan. Kitaaba akkanaa kana nu akkamitti kitaaba nabiyyii rabbi akkamitti qeessu akkamitti nu waaqa jecha rabbii jenna. Baroo nu amansiisuu dhabne bara. Mee maaluma balleessaa warri muslimaa jettan maal? Kitaabni oriijinaalli hin jiru yoo nuun jenne hin jira nuun jettan. Pheenxeen 66 deemmatti. Kaatolikiin 73 deemmatti. Ortodoksii 81 deemmatti. Mee hunduu yoo dhufee natti lallabe kitaaba kan fudhadha fakkeenyaaf. Mee amantaa hin qabu haa jennu waan namni tokko akka tasaa itti lallabame kitaaba 66 fudhatamoo 73 fudhatamoo 81 fudhata. Hundi isaatu dhumarratti namni itti dabaleef itti qannase irraa qannase illeen qiddistitu katamaa Egzaabeer Siraawun yaa godhu batal jedha. Waaqayyo magaalaa qulqulluu sanirraa waan isaaf qophaa'e irraa hir'isaa jedha. Itti qaxxaamaa jedha waan kana. Yoo itti dabalellee itti irraa gaafatamta itti hayyee ka kaatolikillee yoo akkana jedhe ka ortodoksiillee yoo akkana jedhe ka pheenxellee yoo akkana jedhe hunduudha shawwadee jira jechuudha kam qabaddaani. Deebi'ee ammoo yoo kitaaba deebitee kitaaba Biritaanikaa fi kitaabota seeraa yoo ati gaffuute wangeelonni biraa akka Maatiyaasiif faa ka Baarnaabaas faa ka Shepherd of Hermes faa baayibiloota hedduutu jira kan gatamas jira asitti. Hayi kun hundi si wareersa. Awurooppaa tana keessatti warri uummanni hedduun dhawkaabsa rifa baasa baasmi qaba. Warroonni Awurooppaa hedduun wanni isaan itti amantaa dhiisanii keessaa deemaniif waan amanan dhabaras keessatti. Yoo kun kiyya 61 jedha kun 66 jedha. Waaqayyo bakka itti kiyya jedhee dubbate jiru namni kam fudhata kana keessa? Uummanni wareeree amantaa keessaa deeme. Kana waan ta'eef amma wanni haga tokko si'ii fedhee abdii qaba. Yeroo kamiifuu ati dhufii gaafadhu miira keessa seenin wanni uummanni muslimaa jedhu kun akkami. Yeroo ustaazonni ustaaz Awwal fa'aa ustaaz Farhaan ustaazonni keenya abbaa caalii ustaazonni Abu Talhaan Abdii Musaa fa'aa asirraa barsiisan ustaazota keenya seerii dhageeffadhu. Wanni isaa jedha kun dhugaa bodhara baay'ila keessa seeriiti akkasitti ilaaliti miira keessa seeriiti akkanuma se jedha haadaa billahi tawfiq jazaakumullahu khairan. Galatoomaa guddaasaa naaf galeera amma tokko naaf galeera galatoomaa siniin jedha. Baay'ee yeroo hunda na dhaggeeffadha iddootti na fayyades waan qabuufidha galatoomaa siniin jedha. Hundi keessanuu kabajamaa eebbifamaa nagaan bulaa halkan gaarii. Okay, ashhadu video bawdan detta? Nawajin jetta inshallah. Okay, ashhadu. Okay. Umar kita qol qabi ashhadu alla ilaha alla ilaha illa Allah إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأن عيسى نعم عيسى عبده ورسوله أني رقم بها الله ملي ربي برا كان دوغان غبرمو هنجيرو نبي محمد نبي في إرجما ربي كان الرابودات
كان الرابوداتي كان الرابودات عيسانس إيسوسس يسوس إرجما في إرجما في قبرتش ربيتي قربتش ربيت اوكي ما شاء الله بقى ربي نقرس لو ما نجايان سفيدي اسلام ساعتين ما كان راتنا كمل على واني حالا نبغى ما تشمو ابانك يمو اسلام تودا الحمد لله دي بان سر دفنجرو ربي نغا فطراتو كراسي تولچه سيلافسه ربي سن عمل ان شاء الله اسلام ما ترات قصدابه سيغله استقامه سيكنه وابسي برسيسه برنوت دمن كم رب سيكنه سبات رب سيكنه ان شاء الله اسلام رب شاتر سيسو أكنو ما سمعنا إن شاء الله غير قرآن دينتا وانا مسيد ابن مالي إيقو ما هات انتي اغما كريستانا بولنتي ولا كان مو اغما كريستان ما كيسا جراتان ديبا ميبي اتشي غير برنوتا اتينيو كش شبها غير ساني ساقا دندانين غير منتاس ديب سوف يالي قرودن دوان تيف سرطو عبرتشو سبر باتشيسا الحمد لله الحمد لله الحمد لله بلوون كينيا قوتون كيسن ورهر غير السلامات رفتن بقا قمدن أمسي سني دام مهارانين جرو وما تري رتب جمدني أمسي فان هدول أنسني تري جرا وان قبسي فتن كان كونون فتا تك فتا بيكم سان قبسا هوجين قبسا إشارة تجت أبدا جتشو ملي وان برا وان سني دام نكونو ما شاء الله ما شاء الله والله جمتشوي نراكني قلمي سينا رتي قلمي ساطلحة guyyaarraa kana alama daabaatiin katabnee jirra. Akkan. Yesus Kristos ilma Waaqayyoo akka ta'e kan amanu malee biyya lafaa kan mo'atu hin jiruudha. Mee akkam goonu dubbii kana siin wajjin mari'achuufanne. Waaqayyoo. Inni Waaqayyoodha bara ustaaza. Ustaaza Rabbi inni kun Waaqayyoodha. Apostolii isaatii Waaqayyoodha bara. Waaqa xixiqqaadha ka. Ilmamtuumu. Waaqa xixiqqaadha. Apostel. Waliin mari'achuu wayyaayoo. Meeti qola lama dhugaa meeti qola lama tuuti wama dubbatirra gaafannaati. Ustaaz Arab. Isba kan qosti shaan dulan deeqa annisto soste kan annisto suba kan annisti. لا أستاذ أبو حيدر روت كويس عندك زي أستاذ أبو حيدر إننا نقرأ. أسو كم سبق بفيت عند تيجي تيجي بأمر بأورومية. يسوس جمارة مليجنا وينس. عندك زي كويس أستاذ أبو حيدر. أمارينيا مشينا الله تقدر يلا. با أستاذ أبو حيدر سبيك باو سمان. فيديو كفت من أبو حيدر እሳቸው አይደለም አክማል ጀዳቦ መቃን ጀላው ኡስታዝ አራፍ አክማል አፖስት ኢንሻአላህ ኦኬ አፖስት ለማ ደቂቃ ለመሰዲ ሲያኪ ከድና ቲመጣ ጥላውዲ ከነለለ ቢሜት ፉፊ እሺ በአማርኛ ይሻል ከሆነ ምን አማርኛ ስለምችል መናገር ይችላል። ኦሮሚፍ ችግር የለም በኦሮምኛ ማድረግ ትችላለህ። ችግር የለም በሁለቱም ማድረግ ትችላለህ ከፈለክ ግን 3 ደቂቃ አለ። አያ ገለቶማ እጋ መጫፍን ከመስበክ በፊት ኢየሱስ የማርያም ልጅ ነው ወይንስ የእግዚአብሔር ልጅ ወይንስ የሁለቱም ነው? ኢየሱስ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው ከሆነ የተወለደው ከድንግል ማርያም ነው። የአብ ልጅ የልዑል ልጅ ነው። ለክ የማን ልጅ ነው? የማርያም ወይንስ እግዚአብሔር ወይንስ ደግሞ የሁለቱም ነው እንጂ አፍቱራተ ጋፊን ተጥላውን ተከባድ ደፍራይጊ ጋፊን የማልሴታ ኢየሱስ አኒ ጋር አባክ ያፍ አባክ ሰኒ ጋር ዋቀዮ ያፊ ዋቀዮ ከሰኒ ጀደ አከሲቢ እየን ኢየሱስ ዋቀ ቀበሞን ቀቡ ዋቅንሳ ዋቀ ኮቲ አባንሳ አባ ኮቲ ከናፉ ዋቀ ቀባ ይቹዳ እየን ከናፉ ዋቀ ሜቀ ቀብነ ኑሂን ኢየሱስ ኤገ ዋቀ ቀባቴ ዋቅንሳ ዋቀ ከነ ኤገተ ዋቀ tokkichu musan qabna mo waaqa bira waaqa tokkichu sanin alatille waaqayyo kan bira qabna ka walitti kan waaqa bira waaqa lamafaa waaqa sadaffaa qabna nu waaqayyo tokkicha jira innis immoo abbaa gooftaa Yesuus Kiristoos
akkasumas immoo abbaa Wali keenya. kanaafuu waaqayyo tokkichis abbaa Yesuus Kiristoos ka ta'e abbaa keenya mara kan ta'e tokkicha sana jechuudha. Kanaafuu Yesuus waaqaa miti walii gallee jirra jechuudha. Ilmichi waaqayyoo miti waaqa ta'uu hin danda'utu waaqa ta'e akkamittiin du'are. Okay, numarru 5 star isi kennee jira gooba jiraati. Pheentee keessa gooba siin tokko har'uma si dhalatee jechuudha. Okay, itti aane. Katti aane. Amma Yesuusin maal jettee amantaree eega ilma waaqaati jettee waaqa kan ta'e nutti himtee jirta. Waaqummaallee kan qabnellee nutti himtee jirta. Wannummaan atiin duuba kiristaana keessa teechisee qamma shaataa qabachiisu dhorge maali? Yesus Kiristoos ilma waaqayyoo ta'uusaa amane jennaani akkaan wangeelatti amane taa'u na taasise malee Yesus dubartii Maariyaam irraa dhalatee waaqa ilmaas miti waaqa abbaas miti. Bu'aan maanaati Yesuus ilma waaqayyoo jettee yaamtee argatte maali siin mee fakkeenyaaf? Fakkeenyaaf waaqayyoo Luqaas 3:36 irratti illee Aadaam ilma waaqayyootiidha. Faarfannaa 2 irratti illee 2:7 irratti illee Daawitis ilma waaqayyoo jedha. Saamu'eel irratti illee Saamu'eel ilma waaqayyoo jedha. Ilmaan waaqayyoo hedduudha akka macaafaatitti. Fakkeenyaaf Maatewos 23 lakkoofsa 9 irratti nama irratti lafa irratti nama akka abbatti waammatina jedha. Akka abbatti Amaariffaan haa hiiku malee Oromiffaan haa hiiku malee Amaariffaan waan jedhu በምድር ላይ ማንንም አባት ብላችሁ አትጥሩ. Dachii kana irratti illee nama tokkollee abbaa jettanii yaamina. Abbaa jechuun akka macaafaatitti waaqa jechuudha. Waaqa jettanii yaamina. Dachirra dhaabbatee uummataan jedhe. Maaliif osoo yeroo gaaf dachirra jiru san waaqa ta'e Yesuus ofii isaatii sila ana abbaa ofiin jedha ture. Dachii irratti nama tokkolleen abbaa jedhina abbaan keessan tokkichi innis kan waaqa irraati jedhe. Yeroo sanis waaqa abbaa isaa baana waaqa isaa baana jechuudha. Kanaafuu waaqni tokkichi san malee kan biraa kan jiru nutti himee jira jechuudha. Amma wannummaan atiin duuba Yesuusin ilma waaqaa jettee argatte maali? Ilma waaqaa jettee wanti argattu maali? Fayyinni kan jiru waaqa tokkicha amanuudha moo Yesuus ilma waaqaa ta'uu amanuudha fayyinni kan jiru akka seera Museetis akka seera Daawitis akka seera Yesuus barsiises fakkeenyaaf yeroo Maarqos 12:28 irratti namni ho'iitu dhufee Yesuusin gaafate abboomiin isin jalqabaatam jedhee yeroo namichi gaafate isin duraa dhagayyaa Israa'el gooftichi waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaa kan jettu jedheen. Maatewos 19 irratti illee yeroo namni wayii barsiisa gaarii jedheen gaariin waa'ee gaarii maaliif na gaafatta tokkichi santu gaarii jedheen. Luqaas 18 irratti illee namni wayii barsiisa gaarii charmamir jedhee yaamee jennaan ስለምን ቸር ትለኛለህ maaliif charnaan jetta ከአንዱ ከእግዚአብሔር በቀር ቸር ማንም የለም waaqa tokkicha rabbii tokkicha malee gaariin hin jiru jedhe. Yesuus kana jedhee nu barsiise akka macaafaatti kan jedhee barsiise. Wannummaan isa waaqa isa godhe yookaan ilma waaqaa wanni isa adda isa godhe maali? Waan isa adda nu godhe qofa nutti himati. Galatoome wanni ati amma dubbatte kun hundi an dhibbatti nan fudhadhaa waan dhugaa dubbatte waanuma wangeela irra jiru dubbatte jechuudha. Garuu waan tokko wanti aan itti dabalu yoo jiraate Yesuus Kiristoos kuni Addaam isa lammaffaa Addaam isa duraaf isa lammaffaa jedhee adda baasa macaafni. Addaamin eessatti mee eessatti Addaam isa lammaffaa Yesuus Kiristoos mee nuti. Okay, tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 45 fi 46 dubbisaa harka qabaatan. Addaamiin inni tokkoffaa Addaamii kaani. Okay, inni Yesuus immoo Addaamii lammaffaa. Addaam lama ta'ee jira maali wanni jijjiiramni maali fakkeenyaaf? Jijjiiramni jiru Addaamin duraa suni macaafa uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa boqonnaa 1 lakkoofsa 15 irratti Waaqayyo isa kanarraa nyaadhu isa kanarraa garuu hin tuqin nyaatiin isa jedheen sana inni fuudhee nyaachuu abboomamu duduu isaatiin haati manaa isaallee nyaattee isaafillee akka inni nyaatu taasifte. Kanaaf abboomamu duduu isaatiin du'a ilma namaatti fide jechuudha. Addaam inni lammaffaa Yesuus Kiristoos kun immoo dubbii waaqayyo. Du'a kam nama ilma namaatti fide du'a kam fide kun horee Yesuus illee du'a jettanii eega du'a illee kana dhumaatu bara kiristaanni faa lafarra tafaa hin jiruuti. Gaaf koronaa sanfaa kiristaanni turre dhume duuti ati jettu kami? Du'a barabaraa waa'ee jireenya barabaraaf waa'ee du'a barabaraati kan haasaa jiru. Jireenya barabaraa dubbataa jirta. Okay, akka jireenya barabaraatti fakkeenyaaf Ortodoksiin illee Yesuus nuu du'e jetti. Kitaaba 81 qabattee fayyine jetti. Pheenxeen 66 qabattee illee fayyine jetti. Kaatolikiin illee fayyine jetti. Isaan kana keessaa warra kamtu fayye? Amma gaan sittin himaa dhugaa jirtu yoon sitti mee warri laa tama dhugaa jirtu osoo hin ta'in tama jirtu himi rakkoon qabuuti. Kamtu fayye fakkeenyaaf isaan keessaa? Ati Ortodoksii nama pheenxeedha? Si deebisaan jedhan dhaggeeffadhu kaa. Ortodoksiin akka isaan jedhanitti fi akka macaafni qulqulluu jedhutti jarri hundi jahannama yookaan immoo abiddatti seenu malee tokkoon isaanii hin fayyan.
warri beentee ofiin jedhanillee jahannabatti seenuu Ortodoksii jaatamte arna. maaliif naan jedhita Koy ragaa malee fuudhu gaadhu asitti nu ati amma harii ortodoksii bakka biratti qabdu dhuftee asitti akka baatu hin barbaannu. lakki Ragaa kanaan dubbaddu waan dubbattu. Mana kanatti manni kun mana garee shaadaatti abdii Muusaatti naa manoo malee mana garee shaadaatti qaldiin hin jiru. yaa Kasiin jechaa jirru asitti ortodoksiin jahannabii seenti kan jedhu ragaa barbaannaa. Yalla ortodoksii nama tokko naa galchabdi. Ortodoksii jala kana. maaliif akka isaan jahannabatti seenanii ragaa sii kennuufan deema maaliif jettee hundi isaanii macaafa qulqulluutti amannaa jedhu garuu yoo waan macaafni jedhu immoo yoo fudhachuu didan ana osoo hin taane macaafichatu itti farada jechuudha. Kanaaf wanti jedhu Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo akka ta'e yoo amante jedha. Ilma Waaqayyoo akka ta'e yoo amante ni fayyada bara baraan ni qabaatta jedha. Kanaaf warri ortodoksiileen ilma Waaqayyoo itti amanti baa walde itti amanti aab walde baa gara baa galgala zimmaareen takka faante affaante haffazuu ga'eeyyo basaba aab wal dhageeffadhu wal መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ walde jedhanii amanan ortodoksii ilma Waaqayyoo jedhanii amananii bee wanni isaan jedhanii amananii እግዚአብሔር aab warri koomentii suuta deemame yeroo nam tokko kiristaana dubbatu dubbataa jira. Kanaafuu waldii eenyu akka macaafaatitti. akka macaafaatti waldi jechuun ilma malee waaqa ilmaa miti. Ilma bakka waaqa ta'uu hin danda'u ilma. Maaliif jettee waaqa ilmaa yoo jettee waaqi du'uu hin danda'u yoo ajjeese malee waaqin beela'u yoo beelesse malee. Agartee garuu Yesuus wanni amma sirraa hubadhe fayyuudhaaf Yesuus ilma waaqaa qofa ta'uu amanuudha akkasii eeyyen malee waaqa ta'uu isaa amanuu miti. waaqa ilmaa ta'uu isaa yoo amante ati itti dabalteetta kanaafuu firdiitu sitti jira jechuudha. Maa Yesuus yeroo cuubtan maqaa abbaa maqaa ilmaati maqaa hafuura qulqulluutiin cuubaa jedhee maa yoo Yesuus waaqummaa qabaatiin maaliif keessa galeree? Maqaan abbaa maqaan ilmaa maqaan hafuurri qulqulluu sun immoo Yesuus kan jedhudha malee maqaa biraa miti. Kanaafuu maal waaqa waan akka waaqatti fudhatamaniif bakka sadiitti kan maqaa sadii kan cuube macaafni. Maatoos 28 irratti. Isaantu waaqa sadii jedhee hiikkate malee dubbicha akkas miti. Ahadu Aምላክ jedha maal taate Ahadu Aምላክ jechuun waaqa tokko jechuudha afaan Giriikii haa ta'u malee Giizii haa ta'u malee Ahadu jechuun tokko jechuudha waaqa tokko jechuudha walitti waaqa tokko jechuudha. Waaqa yoo ta'e amma isaan waaqa abbaa waaqa kan biraa godhanii waaqa ilmaa waaqa of danda'e. Waaqa abbaa waaqa ilmaati miti basma aab walda manfas quddus jedha jarri. Maqaa abbaa jechuun maqaa abbaati. Waldi jechuun maqaa ilmaati. Manfas quddus jechuun hafuura qulqulluu. Ahadu Aምላክ waaqa tokko jechuudha. Sadan waaqa tokko jedhanii amanan. Kanaafuu sibiratti ati waaqa abbaa ilma hafuura qulqulluu walitti waaqa tokko wanta jedhamu sibiratti hin jiru jechuudha teoloojii keessatti. Akka macaafarra jirutti wanni macaafarra jiru yoo na gaafatte waaqa abbaa tokkicha jira, dubbii isaa jira, hafuura isaa jira. Dubbiin isaas kanuma isaatii, hafuurri isaas kanuma isaatii waaqayyo tokkicha jira. Innis abbaa uumama hundumaati. Abbaa keessan abbaa kooti, abbaa hunduma keenyaati. Abbaan Yesuus Kiristoos jechuudha. Jarri kanaafuu Yesuus ati fedhu haa du'u fedhu ilma waan fedhallee haa ta'uuti waaqummaa waan jedhame Yesuus guutumatti hin qabu sibiratti. Yesuus Kiristoos waaqayyoo miti waaqa ta'uu hin danda'u ilmi Maariyaam irraa dhalate sun. Okay, amma gara abbaa deebina waaqa abbaa qofaan bifnee jirra jechuudha. Amma fakkeenyaaf hojii ergamootaa. Rakkoon bakka dubbii gabaabsee jirta. Ati ashhadu an laa ilaaha jettee jirta dhisi. Allah ilaaha illallah jettee jirta. Ilma jechuu kana nu gaafadhaa hiikkaa ilmaa. Amma deemaa jira gara ilmaa deemaa jira. Yesuus eega waaqa hin ta'in eega waan birallee hin ta'in eega silaa du'ellee jette baay'ellee jette waaqummaa guutuu irraa mulqitee wanta akka hin qabne hiikkaa ilmaa ta'e qofa nutti himammeella. Yaa amma waan lama sittan hima jechuudha. Hiikkaa Yesuusii jedhuu fi hiikkaa ilma jedhu adda baasee sitti himuu qaba jechuudha. Nuwaa hiikama ilmaa gaafanne Yesuus yeroo hin beeknaati. Ilma jechuun maaliif barbaadde? Ilma jechuun wannati ilma jettee ati wannati fayyite maali? Ilma jechuun hiikam maali? Ilma waaqayyoo jechuun jechuu isaa ta'e ilma waaqayyoo jeemee macaafa keessa yaamamuun isaa sanii hiikkaan isaa maali? Yaa. Mee hiikkaan ilma waaqayyoo jedhee yaamamu yookaan immoo ilma waaqayyoo jechuun maali akka macaafaatitti? Ilma waaqayyoo jechuun wanni ilma jedhee waamamee fi kan dhalate waan ta'eef waaqayyoo immoo hin dhalatu. Gabaabaatti. Okay, waan kan dhalate waan ta'eef ilma waaqayyoo jedhame. Yaa.
kadhalate kuno xalaan dhalate abdii buusa afuutaan dhalate an dhaladhee diinee as dhalate ati dhalattee as gubbaa jirta nuundu dhalallee jirraa biree dullee ilma waaqaa nu godhin kaate Amma isinilleen ilmaan waaqayyoo akkasin jedhamtanii fi isa dhalate sanatti yoo amantan isinilleen aboo ilmummaa ni qabaattan. ilmaan waaqayyoo taanee jirra kaanu amma namni nuun ilmaan waaqayyoo jedheen fayyaa amma dullee dabalee keessattuu Abuu Xalaa kana faa namni ilmaan waaqayyoo jedheen fayyaa taate. Namni fayyu reefuu sitti men ture Iyesuus Kiristoos ilma waaqayyooti jettee yoo amante atumti yoo ammuma kana akkasitti jettee yoo amante atu ilma waaqanii taata. Okay, mee amma macaafarraa waliin dubbanna amma waa'ee fayyina yeroo dubbannu Yohaannis nu dubbisi Abuu Xalaa Yohaannis 17 nu dubbisi lakkoofsa irratti. Ayyee. Abboosti. Yaa. Kunoo siin dubbisa dhaggeeffadhu Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsanii. Ayyee. Si Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoosiin isa ati ergites beekuun isaanii jireenya bara baraatii jedha. Ameen. Bakka kanatti si Waaqayyo isa tokkicha kan jedheen Waaqa Abbaadha. Akkasii miti? Anuu qulqulleessee siima bar. Okay, Yesuus Kiristoos isa ati ergite beekuun jireenya bara baraati jedhee moo ilma Waaqayyoo jedhanii amanuutu jireenya bara baraati Baay'inasitti. Iyesuus Kiristoos inni ergame sun ilma waaqayyoo akka ta'e Luqaas ilma waaqayyoo hiikannee jirra dhiisaa kaa Abuu Xalaa hamma ilma waaqayyoo nu gooteerta rakkoon qabu. Amma macaafni bakka kanatti Yesuus Kiristoos isa ati ergite beekuun jedhe moo ilma waaqayyoo ta'uu beekuun jedhe. Akkana qofa sirraa barbaadna. Kunoo isuma Yohaannisi kanatu waanuma inni jedhe wal qabseensitti mabar. Inni ergame kun ilma waaqayyoo akka ta'e Yohaannisi kun dubbatee jira. Apostle amma keeyyata karaa abannee dubbanna kama akka biraadhis ilmaa waaqayyo hedduu wada guuruuf deemaa akka seexaan amma gurgurra booddee rakkoo chigirii guddatu tafattarasitti kasii jechaa jirru Yohaannis bakka tanatti Yohaannis waaqayyo tokkicha isa dhugaa kan jedhe abbaa ta'uu walii galle kun wal mormisiisu anuu dhibbatti amana jetteerta rakkoo akka illee qabu maashaallah itti aantee Yesuus Kiristoosin isa ati ergite beekuun jireenya bara baraati jedhe moo Yesuus Kiristoosin ilma waaqayyo beekutu jireenya bara baraati jedhe. Isa ati ergite ergamee dhufe isas nana mana bar. Kanaafuu ergamaa ta'uu beekutu jireenya bara baraa namaa kenna malee ilma waaqayyoo ta'uu amanuu miti. Ilma waaqayyoo hedduu akka Abuu Xalaa nutti kan lakkoofte amma haga Xilaawuniin bahutti haga Diidayaasii haga asirra jiru hundaan Ibraahim kanaan bahutti. Ilma waaqayyoo maaliif asin jedhe bettaa? Inni ergamee dhufe kuni inni tokko dabaluufi qo'aa dhaggeeffatu. Diidamii tokko amma waan tokko adda baafachuu qabna. Inni ergamee dhufe kuni ana masti ergamee dhufu nan fudhadha sin jedheme. Apostle hafuura qulqulluudhaan guutamtee baataa jiru. Itti fufii Abuu Xalaa. Isaanis tokko haa ta'aniif yaa abbaatti akka ati na keessa jirtanis keessa jiru isaanis nu keessa haa jiraataniif biyyi lafaasedha. Ati akka na ergite haa beekuuf kadhachuu isaati. Biyyi lafaas ati akka na ergite haa beekuuf kadhachuu kootii jedhi. Okay, Yesus biyyi lafaa Yesuus waaqayyo wanni inni ergeef ergama waan ta'eef akkasiin ergamee dhufe anis hin mormine bar. Yesuus inni bara baraatis kan argamu Yesuus Kiristoos inni ergamaa ta'uu beekuun akka Yesuus barsiisetti malee akka ati biyyi lafaa ergamaa ta'uu koo haa beekuufi jedhe malee ilma ta'uu koo haa beekuuf jedhe barsiiseesitti. Amma galaaliga inni ergame kun eenyu kan jedhu eenyummaa isaa irratti immoo yommuu seentu ilma waaqayyoo ta'uu isaa bira geessa beektaa? Akka macaafaatti ilma Yaaqoob Yoosefillee jedhamee jira ilma Daawitillee jedhamee jira abbaa hedduu isaa hedduudha isa bakka irratti eegamu gara biraa dhorkaatiif ta'u. Hangafti isaayyuu baay'ee jira ka. Daawitis dabalateeti. Maatiyos irratti fakkeenyaaf Yesuus gaafa ayyaana wayitiif badan deemu badee achitti yeroo ganna isaa 13 naannoo san ga'u barbaadanii argan. Haati isaa yaa ilma kiyya maaliif akkana nu goote anaa fi abbaan keetis Yoosefis si barbaadaa turre jetteen. Bakka sanitti anaaf abbaan kee si barbaadaa turre kan jetteen abbaa kee kan jetteen Yoosef. Bakka biratti ammoo ilma Daawit jedhamee jira. Ilma Abrahaamis jedhamee jira. Okay? Ilma Waaqas jedhamee jira. Akkas jedhamee yaamamuu isaa kun Waaqa isa godhuu miti jechuudha. Ilma wanni jedhamu kuni maaragii wayii waan akka wannatti yaamaniin malee Waaqni ilma dhalfatee miti. Ati akka ilaalcha keetitti Waaqayyo ilma dhalfatetti amantaati. Waaqayyo waan fedhe gochuu hin danda'a jedhee namana. Na ilma dhalfata fakkeenyaaf maaliif jennaan Maariyaamiin isiin coonjaa
Icooja Yoosef turte akkasimi. Yaa. Waaqayyo ishirraa dhalee Waaqayyo jechuun jaartii namaatirraa dhalee akka barruu akka amantaa keetitti. Waaqayyo akka keessanitti Jibriil ergee ergamaa Gabriel itti ergee Gabrielin kun immoo ilma dhiiraan deessaa Waaqayyootu kana taasisa afurri Waaqayyo sirra buufata jennaan amiinii jettee fudhatte ishiin amante jennaan Waaqayyo dandeetti isaatiin dubbisaa masa erge sanaanii akka ishiin ilma dhiiraa ulfooftee deessu ishii taasiseera kun dandeetti Waaqayyo si galboomaa fi ilma Waaqayyooti fi afur Waaqayyooti irraa ulfooftee fi Maariyaam baarraa ulfooftee garagara bara. Maaliif jennaan jalqaba Waaqa tokkicha malee kan biraan jiru yoo nuun jettu hafuurri qulqulluun bakka tana hin jiru abbaa qofatu jira. Maariyaamin yoo ammoo Yesuus ilma Waaqaati yoo jenne ilma hafuura qulqulluu ta'uu qabu. Abbaan daayirektii abbaa ta'uu qaba. Abbaan Yesuus. Eeyyen Luqaas boqonnaa tokko Maariyaamin ilmi isiin deette suni ilma Waaqayyooti. Kanaafuu Waaqayyo jaartii namaatirraa madale jechuudha. Yaa kaadhimmaa turte ishiin Yoosefidhaa fi Yoosef haatoo ishii biran ciisin Waaqayyo kana gochuu fedhee gara Maariyaamitti Gabriel ergee akka ishiin Waaqayyoodhaaf ilma godhachuu qabdutti dubbatee isheen illee fudhattee naan wanti kun irratti ta'e jechuudha. Dandeettii Waaqayyooti. Okey rakkoon qabu ilma malaayikaa yeroo turfe ilma deetta deemmoo ilma Waaqayyoo deetta jedhanii malaayikaan chigiriin amma bakka tana. Subhaanallah. Okey Luqaas boqonnaa tokko 31 dubbisikaa 31 32 Maatiyos rakkoo qabu Maatiyos maraasuutu achi deemee gara Luqaas deebi'an mee Maatiyos akka abu tafa. Maatiyos tokko 18 irratti immoo hafuuraan ulfooftee argamteedha. Ilma deetta jedhamte ilma deetta jedhamte moo ilma Waaqaa deetta jedhamte ilma jechuun maal jechuudha akka naannoo keessanitti. Mucaa dhiiraa jechuudha. Mucaa dhiiraa deetta jedhee moo ilma Waaqaa deetta jedheerree. Mee nu dubbisi kutaa sana. Inni dubbisnaati ilma Waaqaa deetta jedhee moo ilma deetta jedheen. Waanuma wangeela irra jiruun jedhaan beektaa hin dabaluun hir'isu akka warra kaanii. Haa dubbisime. Yaa. ትወልጃለሽ ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ ወንድ ልጅ ከሄደ በከና ድብሽ አየ እሺ ዲደመራ ካሴ ድብሱ ማቲ ፈካተመ ማቴዎስ ተኮ ደም ተኮ ሰደት ራቀ ዲደመራ ኖ ዋይ ዮሴፍ አሳ ከከና ዴተኒ ረድር ቦርባዲ ላ ከዮሴፍ ዲሰማ ከማ አባ በርባና ከዋቅ በርባና ኦቱ ዮሴፍ ከና ያዳ ጅሩ kuno ergamaan gooftaa ajjuutitti mul'ate yaa Yoosef ilma Daawit Maariyaam kaadhimni kee hafuura qulqulluudhaan waan ulfoofteef ishee of biratti fudhachuu hin sodaatin. Isheen ilma hin deessi atis maqaa isaa Yesuus jettee hin moggaafta. Inni ofii isaatii saba isaa cubbuu isaaniitti isaanin fayyisa jedheen. Kun hundinuu walii gallee jira butana. Ilma deessa jedheemmoo ilma Waaqaa deessa jedheen waan macaafara jiru dubbadhu nu jette atillee waan macaafaraa dubbadhu jiru fudhadhu. Ilma dhiiraa kanaaf ilma dhiiraati jechuun nama moo ilma Waaqaati ilma dhiiraa jedhan akka naannoo keessanitti. Ilmi dhiiraa nama qulqulluudha malee. Nama kanaafuu Yesuus nama qulqulluu ta'ullee jara nu sararteerti jechuudha. Gobas. Dhibbaa dhibbatti. Okay. Kanaafuu ilma namaatiin ilma namaa maal godhaan jetta gaamba Yesuus akka Waaqan ta'e nutti himtee jirta. Akka ilma namaa qulqulluu ta'an nutti himtee jirta. Waaqa tokkicha malee Waaqni biraa akka hin jirre nu jala sarartee jirta. Wanni sirraa hafe amma Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam ergamaa Rabbii ta'uu qaba si barsiisuu qofa wanni nurraa hafe amma ifaa jee waa hundi nurraa buftee jirta. Maal jetta? Amma sini abbaa ittanii waammattu ture Waaqa tokkicha sana. Abbaa jennee yaamnu ka abbaa jechuun hiikkaan isaa maali sana eegasitti dhufna. Jechi kun hundeen isaa eessa Yesuus abbaa Yesuus Waaqa isaa maal jedhee yaamaa ture abbaa jedhee yaamaa ture moo Allah jedhee yaamaa ture beektaati. Yaa abbaa jedhee waamaa ture. Okay yoo macaafni ammoo Allah jedhee yaame jedhe fudhattaa. Macaafni yoo jedhamu nan fudha'ee. Okay Yesuus afaan kam dubbate? Yesuus afaan Ibruu dubbate. Aramaayikii dubbateemi? Ibruu. Afaan Aramaayikii dubbate Ibruu miti afaan Aramaayikii afaan Yesuus dubbate Ibruu miti. Maal inni Juushii miti? Afaan Aramaayik jedhama afaan inni dubbataa ture. Kan inni dubbate afaan Ibruudha garuu ennaa sanatti immoo macaafni qulqulluun afaan Giriikii, Aramaayikii fi Roomaa. Afaan Yesuus dubbate orijinaalli afaan Aramaayikiidha. Baayibilii warri barreesse waggaa meeqa booda afaan Giriikiitiin haa barreessu malee afaan Yesuus dubbataa ture barsiistonni isaa dubbataa turan afaan Aramaayikiiti. Kana histirii keessallee seentiraal dandeetta, Wikipiidiyaa seentiraal dandeetta, Insaayikiloopiidiyaa Biritaanikaa seentiraal dandeetta.
USA siintee ilaaluu dandeetti kitaabonni addunyaa guutuun Yesuus afaan dubbataa ture afaan Arabaayikii akka ta'e hin beektu. Afaan Arabaayikiitiin God yookaan Waaqa jechuun Rabbi jechuun afaan Arabaayikiitiin Abu Talhaa dikshinari afaan Arabaayikii dhageessaa bakkitti. Okay. Arabaayik dikshinari jedhama. Amaariffaan danda'a waan ta'eef iddoo ammaa dubbisuu fi Maatiyos 27. Arabaayikii waama takka illee akka jedhee fudhadha Allah jedhee fudhadha jedha Arabaayikiin harka rakkitti. Google seen rakkitti. Arabaayikiin akka afaan naatitti Allah jedha. Laatiin irratti pronunciation isaa irraa kati qofa 6. Pronunciation isaa Yesuus warra Galiilaati. Ka gubbarraa kun maal jedha apostle? Allah jedhanii qubee afaan Oromoo fakkaatu kun. Allah jedha. Yesuus waaqa isaa goodiidhaan yookaan waaqa isaatiin maal jedhee waamaa ture? Allah jedha, okay. Taatee ammaatirraa fuutee Allah jedhime? Allah. Goobasa kana sirraa barbaada. Kanaafuu Yesuus mataan isaa waan jechaa ture waaqa isaatiin Allah jedhee yaamaa ture jechuudha. Ati amma abbaan no kitaabni kun kan maaliif kan sirraa fidan? Simbo mutu reefu yeroo xalaan kabajaadhaan gaafii si gaafatu isa wajjin xumuraa jettee amma xalaa waliin si gadhiisa wajjin taa'e. Ammas isa wajjin xumuraa. Aramaayikiidhaan Allah jechuun Waaqayyo jechuudha mee? Yoo didde xalaa si gadhiisa Simbo. Yoo didde kabajaadhaan nuti godhadhuuti taa'e xalaan waliin si gadhiisa. Okay kasi gaafadhu apostle. Aramaayikiidha Yesuus bakki inni itti abbaa jedhee yaame nuuf fide Baabila keessaa amma jallattuuf. Baabiliin kiyya Aramaayikii miti gaa. Garuu googilii keessa seenee laaluu nan danda'a isa kee booda. Yaa Abu Hanifa. هذا الرجل. يا إلهي. أستاذ عرب خلوها تتكلم معه على اوكي يلا توفى. ايوه طلها ولدنا نادمه سيمبو. اوكي ابراهيم يانت ጥያቄ ምን ነበረ? سيمبو ማለት ጉርባቱ jechuun jira ጉርባቱ nama dhugaa dogoggoree ragachuun maayini kitaabni sana maa irraa fidde? isa dubbaddo gurbaadhaan dogoggortee jirta jiinka gurbaatu macaafni Yesuus nama malee waaqa miti namni Yesuus hin waaqayyu dogoggoraadha jallataadha Yesuus isa wajji walluu diisi diinee soggatan isa wajji walluu garuu gaafaddu ishii isa gaafaddu innis macaafatti amanaa meetis macaafatti amantaa gaafaddu apoostilii gaafaddu ani nan gaafadha soo ta'e sanan booda isa wajji walluu osoo hin taane maaliif nu gaafattu nu wajji walluu maa feetaree isa khasila kiristaana amma kan isin irraa fidda maalinni kitaabni sun kitaabni ammaa sun Simbo qo'aanatu ibsa. apoostiluma gaafaddu maaliif waan hunda tanaatti sun Simbo wanti isin kitaabichi sirriitti ilaalaa malee dogoggora bara waan isaaf fidan. Simbo na dhaggeeffadhu kaasiin deebisa. Wanti isaan amma fidanii googilii keessa seenaniitu afaan Aramaayikiitiin Allah jechuun waaqa akka ta'e ragaa naa fidan jechuudha. Isa kana atu seentee ilaaluu dandeessa. Baabiliirra garuu hin jiru wanti akkas jedhu jechuudha. Because Baabiliin keenyi Ingiliffarraa hiikame sirimti isaa Giriikidhaan Roomii alama akkasumas immoo Aramaayikiidhaan barreeffame. So gaafa hiikamaa dhufu nu biratti akkas ta'uusaa ragaan qabnu jechuudha. Isa kana immoo googilii seentee. Allah jechuun afaan Arabiffaatiin maaltu maal akkamitti barreessan achirratti? Waaqayyo jechuusaa akka ta'e googilii seenii gaafadhu isaanii gaafachuun sin barbaachisu.